qoy garuu akkamitti nama faana jiraatama? Namuma faana akkamitti jiraatama? Namni nama ati dhiyaatu maaliif of siin eeggatu? Of maasiin eeggatu jechuudha. Waa'ee mana kee maa of hin eeggatu? Waa'ee jireenya kee maa of hin eeggatu? Waa'ee nageenya kee maaliif of hin eeggatu? Nama ati itti dhiyaattee nama kooti jettee waan hundumaa hin dhoskine tokko maal of siin eeggatu? Yeroo baay'ee karaa nama sana maaliif miidhamta? Karaa nama sana miidhaan maal sirra ga'a? Nama jaallattu haala kanaan dhabuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Yeroo baay'ee nama ofii kee jaallattu haala kanaan dhabda taana baay'ee ulfaata. Dhuguma siniin jedha. Ani garuu isin natti murteessaa bakka isin natti murteessaa dhengan yaada kana gara keessan fidee jechuudha. Sababni isaa nama sana isinis beektu. Nama miidiyaatidha. Nama sana isinillee beektu nama miidiyaati nama wajjin yeroo baay'ee hojjennudha. Nama baay'ee walitti dhiyaannudha. Nama yeroo rakkannu walii birmannudha. Garuu namni suni yeroo waa'ee kee ofii hin eegganne ta'e akkuma itti dhufe waa'ee kee dubbatee akkuma itti dhufe waa'ee kee waanuma arge nama birattis ta'ee obboloota kee birattis abbaa manaa kee birattis akkuma ta'e dubbatu waanuma itti dhufe waanuma barbaade dubbatu akkam gootee faana jiraatta nama akkasii faana? Nama akkasii faana akkam gootee jiraachuu dandeessa? Dhuguma siin jedha. Namni yeroo baay'ee namni siif of eeggachuu qaba. Tokko waan hiccitii ta'e si eeguu qaba. Lama waan ati dhoskaatti himtee nama kan birattu dubbachuu hin qabu. Even waan abbaa manaa shii dhoskitee fakkeenyaaf abbaa manaa koo dhoskee fakkeenyaaf jira wanta namni tokko hiriyaa faana waanuma mari'atu jira. Waan immoo hiriyaa faana haasa'ee abbaa manaa bira hin geenye jira. Waan maatii bira hin geenye jira. Waan obbolaa bira hin geenye jira. Waan baay'een jechuudha. Waan hundi gosuma gosaan nama faana haasa'amaa jechuudha. Kun garuu baay'ee tokko na gaddisiiseera jechuudha. Kana jechuun hamma akkaawuntii koorraa birriin 0 ta'utti. Hamma ani amanamummaa dhabutti jechuudha. Mana koo keessatti akkaawuntiin koo 0 hamma ta'utti sirka birriin taa'uu hin danda'u bakka. Birriin tokko beektu birriin tokkoyyuu akkaawuntii keerra taa'uu hin qabu hamma naan jedhutti jechuudha jiraan. Amma kana narraan gahimee jechuudha. Kana gaa isin akkanatti murteessitaniif hin fide baran. Isinumti fayyoo situ balleesse dhuguma situ balleesse akkanaan jettaniif. Namni kuniyyuu kana yoo himannaa kana argu dhufuu danda'a. Namni kun isiniifis deebisuu danda'a. Garuu nama yeroo baay'ee faana nyaattee mana isaa dhaqxee mana kee dhufee faana nyaattee faana kolfitee waan baay'ee wajjin dabarsite immoo tasa siif of eeggachuu qaba bakka. Si gaddisiisuu hin qabu. Tasa yeroo tokko namni waan barbaade siin jedhee waan garaa isaa keessaa siin jedhee faa ani koo qooseenii nan qoosee maal kun si aarsaa siin jechuufaa danda'a. Yeroo baay'ee namni walitti dhiyaatuuf namni wal jaallatu immoo of eeggannoo walii godhuu qaba dhugaa waaqaa. Fakkeenyaaf jaalalleewwan barii yeroo baay'ee kan adda bahanii waan guguddaadha miti. Jaalalleewwan waan xiqqootu adda isaan baasa. Jecha waliin jedhan of eeggachuu qabu. Waan godhan hundumaa of eeggachuu qabu. Maaliif isaanii baay'ee waliif lallaafaadha jechuudha. Qaama keessaa bakka lallaafaa akka lallaafaa jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni keenya kun hundi tokko miti. Qaamni keenya keessaa bakki baay'ee haphii taatee yoo akkana tuqxe dhukkubu jira. Qaddoonuma akkana qonxooxeeyyuun dhukkubne jira. Kanaaf namni baay'ee kollaafsi walitti ta'u baay'ee walitti dhiyaatu of eeggachuu qaba. Kanaaf maal seetanii yeroo darbee maallaqa wayii jechuudha. Maallaqa wayii ani namaa kenne jechuudha. Namni sun ammas keetti nama sana maqaan dha'u garuu namaafan kenne. Namni sun anatti dhiyaata. Baay'ee natti dhiyaata hiriyaa kootidha. Maallaqni isaas baay'ee miti ammanas isiniin jedhu garuu maallaqa sana namaa kenne. Guyyaa 3 booda jechuudha. Guyyaa 3 booda haati eebbaa naa bilbilteetu maallaqa wayii naa kennimeeyyuu jette. Maallaqa baay'ee miti baay'ee wayii. Anu maallaqa iyyuu hin qabu. Maallaqa xiqqoo tokko immoo akkasiidha mucaa hiriyaa koof hin kennee hin jiru maallaqni jedhe. Egaa hunduma isaa ifa godheetti miira asirratti.
waanan oske tokkollee hin jiru jechuudha. Booda maal naan jetti tu ana ta'e durumayyuu naan kennitu jetteetu gaafasuma bilbila narratti cufte. Akkamitti akkas naan jettee har'uma na gaafatteetu ana ta'e naan kennitu jechuun maa jechuudhaani maallaqa akkas lakkaa'amtee bor'umtee dhuftu miti ani annamummaan koyyuu ishee faana hin jira miti jedhee baay'ee natti dhaga'an jechuudha. Jechuun maallaqa lakkooftaa hin dhufa kalas. Garuu namni yoo deeme namni hin dhufu baay'izawee namatu namaa caalaa jechuudha. Maallaqa mani iftaanis hojjedhe waggaa kanas hojjedhe yeroo kamittuu maallaqa argachuu hin danda'a. Nama garuu nama yeroo barbaaduun argadhu. Nama argachuun hin ulfaata jechuudha. Amma akkasuma naan jettee na cufnaani bilbila narratti cufnaan itti yaade akkamitti jecha lamaan kana an akkas jedhe bilbila narratti cufti maallaqa lakkaa'amtee birrii hammattii kana na gaafattee miti ani namni kun namummaan koo kun ishee faana miti yeroo baay'ee kan hin jiru ani ishee bira hafee beekaa jedhee natti dhagaamnan nan cufee nanis kalas nan cufee booda gaafa darbe jechuudha. Gaafa darbe dhuftee dhiifamaa jette. Osoma jiraan mana jiruuti jechuudhaani nattis bilbiltee ergasii kaasuu hin didee miseejii naa ergite WhatsAppidhaan sagalee naa ergite forma jaalaan didee jechuudha. Torbee kana keessa isinuu beektu wal biratti argamnee hin beeknu. Booda dhufteetuma jiraan jiru immoo dhiifama naa godhi bakka jette. Yeroo isheen dhuftaanis siireesitti caaree balbala jalaa badee calcal jennaan bakka dhiifama naa godhi maal taatee jette. Booda maalidha walloltanii jirtu jedhe jiraan immoo wallalle inna maalidha ree dhiifamni akka duraanis miti yeroo kaan gana karrarrannaa geessan viidiyoo faa bantanii kaameeraa maal gootanii hojjettanii piraankii hojjettanii kolfitanii maani ishi dubbimti dhiifamaa kun maalidha jedhe jennaan isheenoo yeroo darbee maallaqa akkas gaafadheennaan maallaqan qabu namaan kenninaan jettee ani moroo sanatti aareenii maallaqa mahammana akkamitti dhabdi jedheeni otoo ana ta'e jedhee waanuma dureetti isa birattis jettee jechuudha. Okay, ishi rakkoon qabu jennee dhiisnee hin deemte. Jiraan maal jedhaa akkamitti maallaqaan itoo hin beekin ati namaa kennita maallaqa birrii tokko jechuudha. Birruma tokko isoo an hin beekin nama kamiifuu akkamitti kennama. Akkaawuntii kee keessa waanuma jiru fuutee kennitamoo an erga abbaa manaa ta'e birriin tokko yoo jechuudha. Birrii tokko anatu hojjetee fidamti yoo si biras jiraate ana biras jiraate akkamitti birriin tokko ana duuba namaa kennama naan jedhe jechuudha. Baay'ee safaana sababii kanatti anamma namaa kenne yoo osoo hin taane namaa kenne yoo osoo hin taane kan biraa miti sababii kanaanii dubbiin kun narratti dhufe jechuudha. Jiraan akkaawuntii koorra waan jiru hunda jechuudha birrii tokko hamma zeeroo ta'utti ofirratti dabarfate jechuudha. Ofirratti dabarfate kana booda akkaawuntii keerra birriin tokko iyyuu hin argamu. Waan barbaachisu ana gaafata ana harkaa fuuta birrii tokko maan taane ana harkaa fuuta. Mee akkamitti akkan hidhaa keessa galee amma yoomitti hin jiraadhaan akkamitti xaxaa kana keessa akkamitti hin jiraadha kun hojii ishii balleessaa eenyu ture kun amma. Fakkeenyaaf anaaf isheemni kan wal faana dubbate anaaf isheemni kan bilbilaanis dubbate dhuftee shi welcome erga dhuftee maaliif immoo dhiifama jetti gaa maaliif dhiifama jetti immoo haa ta'uti akka inni dhaga'u maaliif barbaadde isheen waan hundumaa akka inni dhaga'u maaliif barbaadde warri dhiiraa yoo ta'e yeroo baay'ee dubbii guguddisu akka dubartootaa miti nuna fakkeenyaaf sagalee keenya guddaadha malee dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dubbannu sagaleen keenya guddata malee dubbii hin guguddisnu hin dhiisna mana keenya keessatti yeroo baay'ee dubartoonni hin dhiisu waan kamillee gadi qabu dubartoonni garuu yeroo dubbatan sagaleen isaanii ol kaa waan ta'eef guddaadhuma fakkaata jechuudha. Guddaa fakkaata. Silkiin irratti dawwalame. Innaa ana waan hundumaa keessaa akkas kan na godhe haadha eebbaadha. Dhuguma aanaaf haadha eebbaan haala kanaan addaan ba'uu hin qabnu. Dhugaa dubbachuuf akka haala kanaan adda deemuu hin qabnu. Fiddee sababa isheetiin immoo kuna wanti kun qoqqobbii hammi kun narra kaa'ame jechuudha.
dhuguma sinin jira akkaawunti duwwaa baattee deemte akkaawunti banattee waa maallaqa of harkaan qabdu maallaqni sirka hin jiru akkaawunti duwwaa baattaa bakka maallaquma durni harka yeroo haa xiqqaatu haa guddatu maallaqni akkaawunti kee yeroo jiraatu mooraalidha si baay'isawee mooraalidha jechuudha. Kanaafuu maal jedha kanaan durayyuu maallaqa namaa kennaa turte namaayyuu liqeessaa turte akka feeteyyuu abbuma si gaafateef kennaa turte iyyuuti yoo sirka jiraate akkastiin oskitee kennita taanaan naan jedhe akkas godhe mee ani maalin balleesse asirratti ani maalin balleesse kanarratti baay'ee nama gaddisiisa.